Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee hordoftoota walaa butuuf jirtu har'a qophii lama qaba. Qophiin tokko waan baay'ee nama gaddisiisu, inni tokko immoo waan nama bohaarsudha. Akkasitti isin gaddisiisuu dandeessu waan ta'eef dhumarratti waan isin bohaarsan isin affeera. Ammaaf immoo qophiin nama gaddisiisu akkuma Facebook irratti argaa turtan shamarran Oromoo Yemeniitti Yemanii fi Suudii gidduutti jechuudha. Haradii fi Gizaanii gidduutti Huutiin dararuu jirti. Maaliif dararanii akkamitti dararamaa jiran waan jedhu irraa waliin haasofna. Mee jalqaba viidiyoo dhageeffannee booda yaada irratti kennina. Viidiyoo waliin haalaa. يسوي حوثي معه. هاي تزرع قالت خرجوا. ها؟ خرجوا فين نروح؟ قالوا خرجوا سعودي لا سعودي. طيب هل يعطي اكل يعطي شرب؟ ما يشرب يعني بس رصاص. رصاص؟ ايوه. ما في احترام حرمه ما في ما في ما عندهم الهوتي. ما عندهم احترام. ما عندهم ولدت 3 أيام مع اليوم ولدت هذا في الساق وامها بعدين هي جلست اليومين في الجبل خرجونا ما في احترام خرجونا ما في اكل ولا ما في قالوا يومكم وطن هاتي قالت بنت واحده قالت بس ولدي قالت بنرجم قدامي ما يخلوا ولا احترام قتلوه قدامها ولدها قالوا ما يقتل قالت لا انا بعد في الا خليني يا اخي قالت خرجت ما يخلوا ولا واحد باقي احد هناك باقي نفر هناك Akkasii akkuma dhaga'uu jirtanii namoonni afaan Arabii hin beekneef bakki kun Haradii fi Gizaanii gidduudha. Huutiin maal isin jetti jennaan Huutiin deemaa Suudii seenaa deemaa nuun jetti jetteen nyaata isin kennanii jennaan nyaata nuun kennanii nyaanni isaan nuun kennan rasaasaa nu sodaachisanii akkasitti nu dararuu jiranii nu rakkisuu jiranii nama baay'eetti rakkachuu jira. Ka ilmoo qoodama irratti ilmoo kanatti irraa namoonni deemta jennaan hin deema lakki ilmoo seenarraa hin ajjeesinaa jetteenii akkasitti dararamaa jirra nyaanni hin jiru akkanatti rakkachaa jirraa jedha. Waan baay'ee garaa nama nyaatu fakkeenyaaf wanni kana hunda nu godhe wanni kana hunda nu rakkise maal beektan hiyyummaadha. Hiyyummaa ammoo maaltu nuti fide gabrummaadha jechuudha. So mootummaa gaarii qabaannee mootummaa sirnaa qabaannee mindaa gaarii namaa kafale namni kana hunda deemee dubara. Fakkeenyaaf mee biyya kanatti biyyaan jiru kanatti fakkeenyaaf dubartiin takkatti namni waan biraa dhiisi jechuudha. Akkanatti rasaasan gaara keessatti sodaachisuu dhiisii ijaayyoo ati ilaalta akka waan ati waaqooti ilaala namni isin dhiisu jechuudha. Garuu ta'een akkanatti gaara keessa deemtee akkasitti abbaa fe'ee taphatee akka fedhan godhan. Kun hundi maalidha gara akkoo gabrummaati. Fakkeenyaaf biyya kanatti namni dalagaa qabaatee dalagaa qabaachuu baatus namni dalagaa qabu fakkeenyaaf namni dalagaa hin qabne jechuudha. Riyaala 500 riyaala 1000 kennaaf mootummaatti. Kana jechuun birrii 10,000 akkas argataa jechuu akka biyya kanatti. Garuu kenna ka hojii guddaa qabu 15,000 hin argatu. Galee asitti ka hojii qabu 15,000 riyaala 15,000 riyaala 10,000 haga 20 akkasii nyaata. So mootummaan kenna yookaan biyyi keenya hiyyatti ta'uu baattee mootummaan mindaa akkanaa mindaa gaarii nama kafale. Namni hojii hin qabne illee kan mindaa qabu sanatti hojii baasaa ture. Akkanatti shamarran dubartiin dhiirri biyya namaatti deebinee akkasitti rakkannu ture jechuudha. Kanaaf keessattuu dubartiin karaa baharaa kana deemtee akkanatti dararamu waan baay'ee garaa nama nyaatu namatti dhaga'ama illeedha. Rabbi hiyyummaa kana nurraa haa kaasu rabbi gabrummaa kanallee nurraa haa kaasu jechuudha. Keessattuu laalan mallee namni tokko yaaduu barbaada. Sababni mucoon takka daa'ima qabu jetti. Daa'ima guyyaa 3 4 jetti. Mee namni tokko biyya tana keessa karaa kana deemu jira. Biyya namaa keessa jira. Sanuu ammoo karaa deeman. Yaadu namni kamatu wal yaabbata. Namni yaadee eessa deemuu jirraa eessa gahuu jirraa jedhu malee akkamitti akkanumaan wal koruun yaaduu barbaachisa. Akka rakkatu beekuu isa barbaachisa. Namni sumaan yaadne akkamitti akkanumatti wal kora. Kanaaf isinillee yeroo karaa deemtan yeroo tokko waa godhuuf dura fakkeenyaaf ilma argadha jechuuf itti yaaduu barbaachisa. Lafumaa kaatee bakka akkanumatti wal yaabbachuu jechuudha. Amma mucoon tun karaa deemuu jirti. Tokkoffaa maal tachiisii kaasise ol fayyaa beekaa qabu. Yookaan immoo sodaa harkaa qabu. Galee inni biraa inni ammoo jalqaba maaliif kora? Karaa kana deemuun beekaa fuulduratti waan isa godhatu beekaa biyya namaa bakka rakkoo keessa jira haalli ittiin mijaa'uun beekaa. Amma fayyadamuu qabu fayyadamee namni haga rakkoo san keessaa bahu waan godhu qabu waan silaa godhuu qabu malee akkanumaan dunuufatanii osoo maayyaanne waan tokko godhuun hin barbaachisu. Asitti illee rakkoo ijoolleen kennaalee nama qabdu jechuudha. Awwaala jalqaba rakkoodha ka biyyaa isaan oofe rakkoodha kan mallee uummata fuulduratti nama rakkisaa jiru sanirraa rakkoo ofitti dabaluun waan faayidaa hin qabne waan haga tokko namni silaa rakkoo olii ganda oofaa haga tokko immoo of eeguu barbaachisaa itti yaaduu barbaachisu osoo ayyaanni akkanumaan waluma yaabbatanii waan barbaadan godhullee hin ta'u jechuudha. Akkasii karraa asumatti dhaabaa waa'ee kana du'aayii godhaa fi ijoollee sanillee rabbii
yookaan nagaan biyyatti haa galchu yookaan immoo jireenya isaanii akka itti tolchuu akka dandeettan du'aa godhaa fi inni biraa immoo hagana kanaan eega gaddiitan booda sammuun xiqqootiin baharuu qabdi. Rogoota lamaan takka wal lolaa wal arrabsitu yaal jetti. Sanda dhaggeeffatanii itti seeqattanii achuma walaa butuuf laayik sabskiraayib gootanii keessaa baatanii har'aaf wannan isinii qabatee dhufe kanuma akkasitti baay'ee. Shurbeta babinaa gaa shirraati. Yaa sare ana livirran bainaan jettaa tortoraa abbaa keetiisi. Amma akkuma baree keetii koo harka kee duubatti siidhanii kuma lama sirraa fuudhanii si tumanii si gadhiisanii qaamanii. Jaati obboleetti koo akkoo koo kan qabeenya kaatee liilii waraabaa tokko fakkaata ofii keetii. Akkoo koo kan qabeenya kaatee liilii waraabaa tokko fakkaata. Wallaahi laati akkoo koo gaafa duun warabbal qaba akkeetiin duun. Akkoo koo sana majaa fa'i gosi kee fakkaata betu. Yaa akkoo koo siin gortama sitten kabajaan sitten. Liilii waraabuu bira darbatti nama arrabsinu. Wallahi shurrubbe siifan yoo an sittin deebisiifne isii ati riyaala kuma lama kaffaltee harki duubatti si hidhamee tumamtee achi bultee ooltee baatu kana yoon isiin deebisiifne an namaa miti taa'ina laal edana. Kumni kooleeraan dhufe kun sii fudhatee haa ba'u ishii maqaa koo duuti maqaa kee hadha'u. Maqaa kun maal gochaa maqaa koo hamte eessatti na beektamoo eessatti si beekta. Handiya. Ada seliru orang aku. Habis cukup. Eko kan jatuh kan? Seliru. Wallahi aku jatuh. Dia full jatuh. Jatuh dulu mak abang itu dia full. Boleh. Ini orang kita boleh cukup. Ini orang kita baca desa. Wani ko jadi lucin kesun cukup apa tuh kita harus tarik. Sebab, langsung ke sebab. Akan ada cukup. Jadi ko. Mari ko jatuh. Angkat yang itu. Tuh jangan ada kata. Nama si full jatuh. Mau dulu mau jalan. Mataa koo gadi buutuu miti ati. Yaa wasakitti ishee. Gurbaa shurrubbee tamaam jedhamtu jechuudha. Abbaa kee tamaamii jechuudha. Dololloo nyaatee jira ishee. Seenaa abbaa keeti jechuudha. Yaa kijibticha sobdee duularratti du'e abbaan kan koo kan jette jechuudha. Waa'ee qabsoo eessatti beeka abbaan kan kee yaa xiraaha. Waanuma namni siin beekne seeta ishee. Waan namni seenaa jira keessanii dhageenya seeta. Kan baataa waraabetti. Ada cerita biji mal kok abandon. Ini sudah biji mana mau mati. Mau biji kasih. Bahkan dia diminta kamar biji kasih. Abi. Mari. Kau surat kita pasal tapi sekali belum ya. Dah sama lagi makan fokus jam. Dah sama lagi makan tiga jam. Mari makan lagi ya. Sama lagi mak. Kadang mana aku tashi. Ini mau kita tona. Kada tun semua doktor orang polisi. Tapi mau tidak ada lagi kau tu polisi. Anda lepas. Tamanya le. Wallahi dia ni asal tidak ada ni. Tuhan mama terpausi guni. Lugar baca tanah. Bakal kau hazan si gama hazot tu. Namusan sirah. Bif kata kamu kau lupa. Kuni. Jadi Abu Ya Akisham. Alhamdulillah. Kau boleh cukup. Sentit kesus. Sentit singkas. Maka kesin tahu. Garu of beta of service is di murabin. Bakal. Wanita setiap tu susah kita. Kamar nak kaya mo. Nama Rasulullah simbekam tu nama sentit kes nama sinaros. Nama sentikes nama sinaros nama sin ingkabat. Malik shamaran kaya livi bate shamaran jemar bate livi warabu miti. Wallahi la azim. Awamu. Duuti maqaa kee awaamu ishee. Woobaan barana dhufe kun dhukkubni barana dhufe kun maqaa kee awaamu ishee. Arrabni keessi keessaa citu isaa maqaa kan koo waamta. Duuti maqaa kee awaamu. Godolo. Hin qaanfattu abbaa. Uffata abayaa uffate suuraa beekta. Surree qullaa teessee suuraa beekta. Garaa kee borcha akkas gootee suuraa beekta. Achi taatee suuraa beekta. Garuu sirraa hin bareedu. Dhiisii afaan kee qabadhu taayi. Nuuf dhiisaa poolitikaa seera heera gara dubbatan hariisaa nuuf dhiisaa. Biraan nagaa shamar. Wallahi suuraa kan koo akkana harkaan qabuudhaaf iyyuu shakki kaati xulii sanaan harkaan qabdu suuraa kan koo jechuudha. Wasa koodha. Anti keessan jijjiirradhaa dura ishee. Dilii isin fiddanii bar wanti kana ta'an kun dilii isin fiddan jechuudha. Kanaaf isinitti dhufe jechuudha. Ganaa isinitti dhufe ishee ganaa. Abbaa keessanii taatan. Ofa dabaa gadi bahaatti biyyi dhiifama gaafadha. Abbichuu koo. Intoon tokko kuulan abiyyiidhuma kana. Deeggaruma yookaan paartii biraana deeggaruma mana jibbii isaa jiru shamarran tokko jecha. Shamarran jimmaa keenya. Isin kan isin amma doktora biyyi deeggartan. Sababii isin jimmaan ta'e qofaaf nuti immoo warri dhiiraa yookaan deeggaru seeraa feera siyaasaa keessa gadi buulee barreetti ilaalleetti deeggaraa jira. Jimmaan keessatti shamarran jimmaa akkanaadha jennaan kan nu argu. Ergasii shamarran jimmaa namni arguudhaaf wallahi akka abjuutti abjata. Shamarran jimmaa. Mata namuudha miti liibii tolbaate abiyyiin arrabsuudha adaban. Jedhii tila. Dubbiin antu afaan kan ta'e. Yookaan kiliftii kan gadi baara keessa sagalee keessa wajjin jechuudha waan itti taate jechuudha.
Yaada dhutiin godhiiti.